وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ومن بهم اقتدى فاهتدى وبعد أرجو معك أندمون ربي نغرغاري إيمانا نوغوتي صبر نجاري أرجو معك أندمون ربي نغرغاري إيمانا نوغوتي صبر نجاري بسم الله جيتين تبي جل كبدين الحمد لله ربي خوفار فدين أزين نقودا حفظي قلتهم فدين رسول خورتي رحمة بو فدين آلي في صحابة تابيتام فدين دام سخو جل كبا ربي نغرغاري إيمانا نوغوتي صبر نجاري ربي خيا قد إسهم نقبو رحمن إنجنا نسراوان دبو أكنا بتاسسو إرقبو عقبو هم فايدة نساء مسلمة دقبو نسراوان دبو إسا تسداري إيمانا نوغوتي صبر نجاري يا ربي رام سخو بريجينا تلجي دوغو قراما إرانا وفلجين وانين اندبدو ولنا كجيجين تلجينا بريجين يا ربي خوغاري إيمانا نوغوتي صبر نجاري غريرغا خوتي ميچي دبرسا وان تكو بلدي ركو كم نخيسا وان ظلمين تات الرائم ميسي بديسا أجين سدبرسا من وجين تري إيمانا نوغوتي صبر نجاري أرجو مانك أندمو ربي نغرغاري إيمانا نوغوتي صبر نجاري يا المنما يا قلبي انجيتون وما ربي غيسا يوغاني بقلالتون أكتسي أومي يوغاني دين تلتون وربي نسيب قدي لالي تفكري إيمانا نوغوتي صبر نجاري تدبدديس لالي تكبدرا نمسي قدونو نعم ربي ترى لكوتي وانفتو نعم ربي ترى ميما زيادة دو إجافي قرر إرقالي وهي الدنيا تنرى برباتي نركتو بيتي في قرقرين إيمانا نوغوتي صبر نجاري سراهي قم ربي خيادتون كم جبت ربنا ينتي hello everybody عندي كيسني ونجا جرتني جلال نجني في جلال اللي خبك جرتني اسمها قابو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانت سنجت بربادي باقي ربين جلبتي رمضان سنين جاي سنين جتشاتين جتشورا رمضان سنين كويا تمراسا يوكين كويا كوداني يوكين كودا لما تكتن وافا باقي ربين اني نونا مجالتي يوكين رمضان كان انجا جتشورا بليان تينا ميقاتو درباني دواني جتشورا دوان غرغل غراني وسو رمضان كينا كانس رمضان يكون رمضان جالتاما يوكين كبجما كور دبي اتول afoftu walif godu kawa gara wal qabate walif kan isu jechuudha rabbin hunda kenna yu warota muslimata an jechuudha jolle hun muslima shamaras ta'e diras ta'e jechuudha sagalen ko sini daga magaru isin jechaatin jechuudha angaru karakiyaan yo waate kasin baddale jiraade karakiyaan ka afoftu naf goda yo do setin yo sinarabse sirade yo ki wan badani so sin baddale jiraade afoftu naf goda obeleyan to jechuudha maqarabbitif jech angaru afoftu sinif godera yo ki wan badada yo ki yo sarabse block yo ki watakan facebook media daddara yo wadamne jiran difamana goda sin jechaatin angaru karakotin ifama sinif godera ana rabbif jech yo ki isin jalada ayaa kuma beetane namni sooma kana qabacheetin danda'u jechuudha nam onni isaa qulqulleeffate jechuudha ati garuu onni qulqullaa ta'us dhabde yookiin wadhabbii tokko yoo qabatte yookiin gadoo takka yoo qabatte obboleettiitis yoo dhabdeetiin Ramadaan kan soomte garuu Ramadaan kun sirraan hin qeebbalamu yookiin sirraa fudhataman qabu jechuudha akka marattu rabbiif jecha namaaf dhiisu
waliif dhiisu jechuudha karaa kiyyaan jechuudha. Garuu yoo isin baddalee jiraadhe dhiifama naaf godhaa. Sorry isin jedha ishee akka maraanu. Yaa obboleeyyan tiyyan beektanii mi rabbiin nama jaalate asiin gayaa obboleeyyan tiyyan mucayyoon hin gadi dhute jechuudha. Obboleettiin tiyyan ta'a amrii taasisuun yaa mee ramadaana kana garuu isin dhaqqaba yookiin nan sooma jetteetu turte garuu isin karaa amrii deebiteetti yookiin karaa rabbii karaa fuula rabbii deebitee jetti isin jechaatiin jechuudha. Innaa dhiifama naaf godhaa rabbiif jecha isin jaaladhaanis dhiifama isiniif godheera yoo isin baddaleetiin jiraadhe dhiifama nan komatina ayyoomiti wal komanna duniyaan xiqqoodha haa gabaabduudha. Angaruu karaa kiyyaa yoo jecha isin arrabsa siraadhe ayoo duuba keessanitti hamadhee isin jiraadhe hamachas isin beekuyyuu alhamdulillah isin jechaatiin jechuudha. Waan badas namatti yaanne namni saanatti yaadu malee jechuudha. Angaruu karaa kiyyaan dhiifama isiniif godheera akka dhiifama naaf gootanis abdiidhaan isin eeggadha jechuudha. Innaa osoo akka namaatiif garuu namni hundinuu akkuma haalaa fi amalaa fi bifaan hundaan gargaraa ta'u malee rabbiin biratti isa tokkuma laallama. Haaftaamis ta'u furda isaa ta'u gabaabas hiyyeessa isaa ta'u garuu gaafa du'e garuu qabrii yeroo seenu kafana takka qofa fudhateetiin du'a jechuudha. Isaan qabaran jechuudha. Innaa agasiifis waliin jibbinoo haa ta'uuf jecha yookiin yeroo teenyatti furraafaa jennee taphachuun barbaadu yookiin saniif jecha furraafaa jenneerra gizee ramadaana keenya gizee akka baran yookiin gizee waaqa keenya yeroo manni asaabaa cufamee manni jannataa qofti banamu kan ammootu jaalalaan kabajaadhaan rabbi keenyatti qeebila tokkoon yookiin onne tokkoon qof qulqulleessinee rabbi keenyaaf soomuu qabna jechuudha. Okay, galatoomamee maal isin jedhare dhumatteeyyuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asumatti dhaabeetiin jechuudha. Baacoo takka bichaa isiniif himeetiin lixaa baacoon tuni maal jetti isiniif fakkaate namicha tokkotu jira. Harree takka qofaan qaba. Harreen sun jalaa dhibamtee jennaan amma harreen tiyyan alaa dhibamaatti sooma guyyaa 30 nan sooma yaa rabbi an sooma 30 guyyaa 30 miluun an si sooma harree tiyyan fayyisa kan duuni na dhorkii jedhee soome. Gafkaani harreen si hamneef inni garuu sooman qabe harreen hin duute achi gafkaan qoy harree tiyya sin fudhatte sooma kiyya sin fudhatte jedhee aaree amma guyyaa ramadaana ga'e sooma qabaan jechuudha. Soomni qabaa gaafa ga'e okay guyyaan dhufeemi jedheeti nyaataa oole achi dummanni nyaatu abboomaaf bishaan dhuddamaas guyyaan soomaa miti guyyaamaaf nyaata haramane akka haramane jennaan lakke rabbiin harree tiyya sinarraa fudhatee jira ramadaana kiyya sinarraa fudhatee jira achi qoxxaratee haa fudhatu jedhe. Maaliif nullee akkas jechuun qabnuyyuu akkasaas haa qoxxaratee nurraa fudhachuu bichaa sun taane isaaf soomne onne teena of qulqulleessinee rabbi keenyaaf haa soomnu isiniin jechuun barbaadeetii karaa kiyyaani galatooma baay'ee isaa isiniin jedhashi hunda keessaniyyuu rabbiif jecha isin jaaladha isin kabajaa yoo isin baddaleeraadhes dhiifama naaf godhaa isiniin jechuu barbaadesi ashee hunda keessaniyyuu. Galatooma hunda keessaniyyuu isin jaaladhaati. Ciao.